Jaal marroo fi ajajootni shanii abdii kutachuu oduu miliqxee baatirraa odeeffannee jirra. Marroo dirribaa gocha hamminaa waraanni isaa saba irratti raawwachaa tureen waraanni isaa sabaan akka balfamee fi hiree daandii nagaatti sirnaan fayyadamuu dhabuu isaaniitti gaabbii fi abdii kutannaa hamaa keessa sagalchee jira. Kana malee miseensonni shanii hedduun deebi'anii galuu fi tarkaanfii raayyaa ittisa taasisaa jiruun naasuu guddaa keessa seenuu isaanii odeeffannee jirra. Abdii kutannaa cimaa keessa seenanii jiraachuu fi walii isaanii wal fixaa akka jiranis oduu miliqxee baatee ibsiteetti. Oduu biroon Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf baatii caamsaa keessaa marii marsaa shanaffaa akka gaggeessitu odeeffannee jirra. Itoophiyaan marii marsaa shanaffaa miseensa dhaabbata daldala addunyaa akka taatu kan ishee taasisu baatii caamsaa dhufu akka gaggeessitu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Sababa weerara koovidii fi sababoota birootiin mariin kun addaan citee akka tures beekamaadha. Mariin kun addaan citee akka ture ministeerichaa Gabra Masqal Caalaa dubbataniiru. Itoophiyaan miseensa dhaabbatichaa ta'uuf tattaaffii taasiftu itti fufsiisuuf hojiiwwan adda addaa raawwachaa akka jirtu kan ibsan ministeerichi baatii adoolessaa 2023 keessa jilli Itoophiyaa gara Jeenevaatti deemuu daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa waliin dhimma kana irratti mari'achuus beekameera. Odeeffannoo dabalataan Itoophiyaan Ruwaandaan rakkoo ishee mudatee ture keessaa akka baatuu fi irra deebiin dhaabuuf loltoota ishee 800 ta'an gama dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergitee jirti. Hariiroo Itoophiyaa fi Ruwaandaa caalmaatti cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus dubbatamee jira. Tumsa magaalota Finfinnee fi Kiigaalii cimsuuf waliigalteen obbolummaa mallattaa'eera. Adda durummaan magaalonni lameen misooma magaalaan balfa dhabamsiisuun dargaggootaa fi ispoortiin, ekooturizimiin, bulchiinsa tiraafikaa fi misooma magariisaa akkasumas walitti dhufeenya uummataa cimsuu dhimmoota dandeessisan irratti waliin hojjechuuf waliigaltee uumanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumaan goolabna. Turtii gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.